Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota YouTube eebba beeko nagaan isiniif haa ta'u haraa dhufnee irratti dhagaa shirshirenne waa gurgurachuu barbaanne Fayyoon ko ijoollee waggaa 13tti deebite bar maare inde durbummaa koo deebi'ee dhambaraa kaleessa mana yaalaa dhaqee ilaalamee akkuma carraa wayii dhaqee ilaalamna maal ofitti goote immoo qoricha Dubaay sanaa kan abbaa giddii fayyadamte naan hin jedhan seete inde abbaa giddii beektu sin as teessanina TikTok irratti beeknaa jedhan isa immoo anis isumanii ijoollee Dubaay dhufantu qorichicha naa fidee dhufe ani garuu abbaa manaas qaba durbummaan koo deebi'eeraan jedhe indeeffattu as ani qorichichi sii baadhufu abbaa giddii sponsora naaf ta'anii naaf fayyadaman qarqartii isaa mi'aa jedhani maarree sii taasii anaaf sponsora naa godhi ati ankee kan addaa waan ta'eef sii ergasi an sadiiti waan ta'eef an sadiiti ankee tokkotti keessa beeku garaagarummaa qabamu durbummaa kan maaliif seete amma tokko wannoo jedheera cimeera deebisuu ulfaataa jechuudha kan tokko garuu akka salphaatti akka deebi'udha. Garuu kan hin jedhu ani koo saya wadduu asi qubne sobeetu qamoo isuma dhugumaa deebi'aa garuu isuma dhugaa deebi'a balaa maal jiru ijoolleen deeffatanii dhiira goyyomsatan ribeesuma dubartii tokko TikTok irratti nageenye eenyu maqaan isaa inni aara ulatansu inni aara ulatan hin deebisaare naa deebi'ee jette qulqulleessaadha laakki naa deebi'ee jette tokko naa deebi'eetanii TikTok irratti TikTok irratti nagee amma sarraa deemnu too yaa rabbii koo yaa utuma beekiin qoosa akkasitti yaanneemte ofuma natti dhufe maaluma kun erga deebi'ee deeffadhaa riganaa jiru deeffadhaatti zinnixxeedha dhugaa waaqaallee nun takkaa waan ta'eef humaa gochuu ba eenyudha maqaan isaa abbaan cabsaa doktor naaf yaad innis hin deebisa moo sarpiraayizii godhaa jedheera abbaa manaa keessa maal dhageeffanni viidiyoo sana hin deebisa moo hin deebi'a jedheera waan isaa inni baay'ee dhaadhaate isa bira wannan as tokkoffaanis finfinnee keessa jiras waan ta'eef kan keenya homaa nu rakkisu waanuma foon xiqqoo kuttee bakka sanitti wannu gochuudha gana wanti godhaadha nadhama waan ta'eef ta'a garuu viidiyoo qaba dhaggeeffatu nadhama wadhashee gama qoy Doktor Raaf yaadi yoo ilaaltan nu barreessa koomantii jala kun gana sarjarii taanaan qaama koo gana kukkuta kaddoo meeqa sarjarii kukkutu bar sarpiraayizii ma goota abbaa manaa kee jedhan maal doktor naaf yaa liiv irratti haasofta miti doktor liiv irratti haasofta balaan buute gara fuulduraatti yoo umurii dheeranne waan baay'ee argina garuu gara dubbii finnee dhufnetti deebina egaa haadheebbaa dheengadde viidiyoo hojjetteetti waa'ee bilbila ishii sanaa jechuudha bilbila ishii akka jalaa badee waan baay'ee jettee kanan dura naa bittanii isintu naa bitee baay'ee osoo rakkattanii osoo mana namaa jirtanii osoo isinii hin guutiin osoo isinii irraa hin hafin anaa bittanii amma garuu yuutuubii afaan amaariffaa sana irratti hojjechaa waan hin jirree fi yeroo baay'ee akkasumatti taa'a waan ta'eef yuutuubicha gurguree bilbila bitadha kunoo yuutuubii afaan oromoo garuu isuma kanatti hojjedha isuma kana naaf guddistu yaada lama fidattee dhuftee jechuudha maal jettee akkuma ati jette yuutuubiin afaan amaariffaa tokkoffaan irrattis hojjechaa hin jiru yoo jedhames ijoolleen makeenya dhaqee ilaala malee ormi dhufee ilaalaa hin jiru isuma dhugaa dubbachuu qabna ijoolluma afaan oromootu dhufee taa'ee ilaala malee akka durii hojjetaa hin jiranii siraa laa hidhanyimmaa ijoollee kun mana ollaa jira waan ta'eef gabaa irraa wacni gala jechuudha achitti afaan amaariffaa dhugaan seenuu afaan amaariffaa irratti gaafa hojjedhu ijoolleen makeenyatu dhaqee ilaala ijoolleen makeenyatu irratti hojjetaa dhufee ilaala yoo akkam baay'ate viidiyoo dheengadde gadi lakkifame irratti biyuunsaa 100 fi subscribe 15,000 qabu garuu biyuunsaa 100 22 amma har'a sa'aatii kanaatti jechuudha amma viidiyoo kana hojjennutti kaleessa gadhiiste eeyyoo
Amma sa'aatii kanaatti jechuudha. YouTube makoon gurgura jedhee irratti hojjedhe iyyuu jechuudha. Kanaafi warri irratti waan gaarii hojjechuu dandeenya, irratti waan gaarii ibsachuu dandeenya jettanii bitadhaatii irratti waan gaggaarii tokko hojjedhaatii. Garuu anaaf silkiin naa bitamuu qaba. Silkii kadhadheera dhugaa rabbii nama hedduu jechuun Oromoodhaan isa dhumaa haadha eebbaa YouTube irratti barbaadan silkii naa bitaa jennaan ijoolleen garee guddina Oromoo garee hidhanii takkaadhaan silkii naa bitaniif ijoollee jechuun silkii naa bitanii ammana jedhee jechuun waan asin jedhu qabu. Abbaan eebbuu gaafa rukutamu silkiin abbaa eebbuu akka fudhatame argiteetta. Abbaa eebbuu akka dhiigni isaa akkasitti dhangala'e argiteetta. Garuu ijoolleedhuma garee guddina Oromootu abbaa eebbuudhaafis silkii bitee ijoollee akka innillee wal'aanamee dafeetu fayyee ka'u ammana hakimii ammaalii gara 80,000 erganiif waan hedduun ittiin godhamee fi isaan oliyyuu ta'uu danda'an hin beeku sabboontu irra herreegetoo qaba sammuu keessaa ani sammuu kokkoosan torbee tokkoof hirriba waan hin rafneef amma kana jechuun danda'u waan hundumaan olittiin gadi fiigaa turee bakka barbaadee gubbatiisaa jechuun waan adda addaa hoggaa waraanuu nama gubbatiin tuqama miti isa kana hundumaan godhe ijoollee garee guddina Oromooti ammas deebi'ee jechuudha ijoolleen kun ji'a laman ta'an suma dhugaa koosiin jedha jechuun abbaa eebbuutii godhanii ji'a laman ta'an silkii koo bitanii ji'a laman ta'an walumaa galatti ji'a afurii keessatti ammas deebi'ee silkiin hoggaa akkasitti badamee deebi'ee too silkii naa bitaa wayin silkii naaf kennaa jedhu baay'ee cima isa dhugaa rabbii jechuudha. Silkii isa kana immoo abbaa eebbuutii bitame immoo irraa fudhadhee ittiin hojjedha waan jedhe ishiin kun yoo barbaaddeen dukkanooftis ma dhugaa. Illee jettee bada. Daftee namaa banamtu. Daftee sa'aatii meeqa amma kanatti amma ishiin dhuftee bara teessee ilaaltutti iyyuu sa'aatii meeqan tura sa'aatii meeqadha. Yoo bilbilichi immoo cufame anumatu immoo deebi'eetoo dhibbata. Yoo inni silkii kaasuu baate yoo silkii honnachuu baate isa dirqama silkiin isa barbaachisaa isarraa jijjiirrachuu hin danda'u. Kanaaf YouTube'n afaan Amaariffaa sun gurguramee warri bitachuu warra afaan Oromoo irratti fiilmii gaarii irratti hojjennee ijoollee Oromoo dhufanii nu daawwatu jettanii bitadhaa. Warri immoo lakkeettan beeksisaatii sheer godhaatii jechuudha gurguramee afaan Oromoo garuu guddisuu qabu. Amma inni beektu gaamma isheen gara kanatti caalsisteetti gara afaan Oromootti hojjechaa jirti waan ta'eef isuma kana jabeeffattee gadi dhaabdee guddistee yoo feetellee kan biraa bukkeetti banachuu dandeessi booda bilbilli gaafa argamu kan biraa banattee jirti waan ta'eef fireeshii isaa ol guddifachuu dandeessi. Fireeshii isaas ol guddisuu nan danda'a. Lammaffaa immoo dhugaa rabbii ani fuula namaa dhaabachuun isaa yoo nan uffisiiseera. Isuma dhugaa yoon immoo akka koo maradheen nan ta'a jedhe eebbuu koo maalan godha. Dhugaa rabbii damoozni abbaa eebbuu waan hundumaa guutee jireenya Itoophiyaatti akkasitti mi'oof ta'e ofuma keetiyyuu hin argama. Daayipparii bitee qoricha amma baay'ee mi'aadha. Qorichi ishiin fudhattu qofaan bichaa jechuudha. Gara naannoo 5,000-6,000 bitama. Waan namoota waan an baasen odeessin hedduu jira. Isa dhugaa rabbii jechuudha waan an bituu waan an godhu. Ammas namni yaade si haa gargaaru. Gaarummaan ofiifi. Kan qabu yoo gargaare immoo hiyyeessa kan gargaaree waaqayyoodhaaf akka liqeessedha jedhama. Kanaaf namni qabu ammallee taana karaa barbaade yoo si gargaare yoo si kenne si gargaarsa dhumaa miti. Ijoolleen karaa garuu maayyuu miti. Garuu immoo ati YouTube'icha hin barbaanne waan ta'eef ittis hojjechuu hin barbaanne waan ta'eef isa yoo gurgurte illee yoo isaan si bitan iyyuu hirrina baay'ee qabdi ammallee waan mana keessa guuttattu illee qabdi. Waan barbaaddu illee waan osoo bilbilli kun hin badiin osoo YouTube'i kana gurguree kana godhadhe kana hojjechiifadhe kan jette illee jira ture. Garuu erga silkiin kun akkana bilbilli kun ta'e immoo bakka silas karoorseera waan ta'eef akkasuma godha sun gurguree bilbila bitadha. Ganaa ijoollee sirrakkisu nama sirrakkisu jetteetu yaadicha walitti fiddee. Kanaaf ammallee warri waan isaan gargaaree rabbi isaanii laaffise si haa gargaaran dhugaa waan qabu rakkoon qabu. Si haa kan qabu nama gargaara silaa kan hin qabne homaa gochuu hin danda'u. Yoo si gargaaran jechuudha. Garuu
namoonni baay'een immoo yuutuubicha ammoo farkaan baasanii amma hin gurgurini irratti hojjedhu maal jedhanii warri yaada kennanis jiru. Irratti hojjedhu gaafa jedhan jechuudha. Irratti hojjechuun irratti ni hojjetama garuu yoo irratti hojjetameyyuu faayidaan nuti viyuunsaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf viyuunsaa yoo dhattee ati viyuunsaa garaa gara sii fudhattee anis rakkina hin qabu wara. Yoo dhuma irratti yoo hojjetamu fudhatamu maalaa ta'u yoo jennee ta'u yoo fudhanne wannoo ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyuusaa argite waan isheen amma dhamaatee hojjettee amma fakkeenya yeroo darbe waa'ee ayyaana hamma kana dhamaatee iddoon sun maqaan isaa maal ture? Iddoo masqala addabaabayii asuma taa'e kottu dinna kaamericha chiilte iddoo kan siinsiidha. Ammallee kaameraan kun waa isheen nu goote dhugaatu cillim jettee duute. Odumaasaa jirru nu jalaa baddee nu jalaa duutee. Odumaasaa nu dukkanoofte maal goonaree kun akkana sirreessine. Akkasitti maal goonaree. Kanaaf yaadni keenya iyyuu nu harkaa badee ture. Yaa maa irratti dhaabne seetanii. Eeyyee nu amaariffaa baay'een keessan hin gurguriin of harkaan baasanii irratti hojjedhu warra jettanii fi waan achi irratti hojjetamu ofii keessanuu dhaqaalaadha. Video tokkorra view meeqatu jira. Viewun sun amma unqaa tuqaa 0 tuqaa hin lakkooftu. 38 saantibii lakkoofne amma fakkeenyaaf ani asii dhaqee wannoo dhaqee masqalaa babee dhaqee jechuudha. Taaksiidhaan hundee taaksii 35 nan deema birrii 35 nan deema. Amma achi ga'utti immoo torba qarshii 10 deeme Abbaay Bufaan keessa seenuu kun meeqa kaffalta? Birrii 300 mucaa koofaa. Baasii hamma kana baastee iddoo sana dhaqxee naannoo sana waan jiru haala sana waraabdee fiddee asirratti gadhiistee maal argatte jechuudha. Amma teeshee afaan Oromoo sana 800 meeqa galeera? Kuma inni 400 ilaalameera. Eegaa akkasii. Kanaafuu lammaffaa immoo akkasuma ayyaana waggaa dhaqanii isa babayyoo shiwaa olii faana sirban san jechuudha. Isarratti indeemuyyuu manaayyuu ba'u jedhee yaadee ture. Sooshaal miidiyaa irratti gaafan ilaalu jechuudha. Isuma dhugaa amma kan nama amachuu doon ta'e dhuguma isaa dubbachuudhaaf jechuudha. Miidiyaa kootee abbaan ilaala ilaalu jechuudha. Maaliif hamii miti kun abbichi ni ilaala waan ta'eef jechuudha abbaan sana. Ijoolleen Oromoo hundumtuu warri beekamtii qabdu. Si qofatu keessaa fi natti fakkaata. Maaloodhaan tol gurmeessanii waa'ee irreechaa waa'ee maalii jedhanii waa'ee eebba maal jedhanii hundumtuyyuu jechuudha. Ol gurmeessanii warra ol gurmeesse sun hundumtuu haadha eebbaa hin beeku. Garuu mee haadha eebbaa kottu sammuu kee haaromsiisitu deebi'ii nu ilaalitu malee viiduma yoo waraabbachuu baadhee nu ilaalituma sammuudhuma kee irraa haaromfadhuutu deebiin jedhan lamaan kun siin haati eebbaa sammuu ishii dhumeera siin jedhu miti. Do'annuutti immoo kanaaf jedheen bahee sokkechuu bunni si jalaa godha. Maal bunni dhugaatii hin jechuudha. Faranjiin ikkoo nyaata meeqa nyaachatti hojjetti qaanii kan akkasuma keessa jira. Biyya keenyatti tokko immoo waan taasifabe maalidha seetanii. Fakkeenyaaf nuunna biyya Arabaa turre sa'aatii 24 guutuu silkii odeessaa hojii hojjenna. Yookaan as keessa wata warra hojii ishee xixinnoo ta'e immoo akkanumatti qabatte qodaa dhiquus yoo ta'e maal jechuun yoo ta'e mana kan akkanatti sa'aatii meeqa sirra ture. Biyya kanatti garuu silkii odeessuudhaaf hin ta'a. Hojii isaniidha. Innaa kanaaf iyyuu jechuudha kanaafan deemee isa biidicha waraabee dhufe ijoollee nama 98 tila. Kan warra sanaa miti? Eeyyee. Gorogeeraa miti? Eeyyee. Dhugaa garuu baasii meeqan akka irratti baase daabboo toshee naqee daabboon kiiloon 5 birrii 500. Tiraanispoortii ani eebbuu faana gaafan deemu raayidiidhaan deemaa 500. Dhaggeeffadhaa kana baasee dhaqee waraabee dhufe. Kanaaf oon irratti hojjedheeyyuu silkii irratti hojjedhee ittiin bitadhu karaa saniin irratti hojjedhee bitachuu hin danda'u. Mukaan silkii miti.
Humaa kaffalu bakka. Maal Kaffalu doolara tokko viidiyoo doolara tokko lakkaa'ee jira anjiti. Jumaal inni ilaalu sitti agarsiisu. Kanaafuu namni seeraan irratti hojjetu namni irraa fayyadamuu danda'u yuutuubicha ishee irraa bitee isheen immoo maallaqa isaatiin yoo fayyadamte nuyi immoo isa kana guddisnaafi. Kana 100 na gashitu mini. Miliyoona gashinee gooldanii fudhanna dhaqne. Sumaan gaafas immoo makiina meeqa asallafee gaaf tokko beekamte argadhee sana jechuudha. Maaltu beekamu akkatti namni beekamu hin jiru bara. Garaagarummaa guyyaa tokko guyyaa lamaatti namni jijjiiramu waan ta'eef tokko hangafni jiru abdii kutachuu dhiisu. Eeshi lammaffaa immoo maal okkoo dhuma ammoo amma yoomittanii hudduu keessan jala deemaa fa'i garuu fayyoo fi beekoo jala deeme amma yoomittan guddadhu na guddisaa beekamtiin argachiisaan maal hudduu mursila hudduu qabaan dabbaqo hudduu wasaan dabbaatuun qabaadhe dhugaa. Fayyoo qabadde gaafa gottotee deemu na ilaaltu. Gaafa fayyoo na fudhatu. Ani ko isaan faana seenaa baay'ee dabarsinee kanaaf dhaka. Kanaaf jaalatu. Ani intala madaamiin ture bara. Kanaaf isheen kun biyya Arabaa akkuma keenyan gubattee nafti. Gootaan laallaa, gootaan laakii. Nus akkuma ishii taanee hojjannaa dhaqa. Eeshi lammaffaa immoo shamarran Itoophiyaa keessa jechuudha. Afaan Oromootiin nama 3 qofaadhaan hojjetaa jiru. Itti cimnee jechuudha. Itti cimnee namoonni hojjetaa jirru leensaan amma tokko kurrettee badde. Ni badde isheen billettee kuma badde leensaan. Mee qomee maqaa dhahimee namuma yuutuubii irratti afaan Oromoodhaan infoormeeshinii isinii kennu waa'ee biyyaa isinitti odeessu qilleensa biyyaa isinitti agarsiisu nyaata biyya keessaa isinitti agarsiisu isinumtuu nutti himame afaanuma Oromoodhaan jechuudha. Isin garuu akka salphaatti ilaaltu dhugaa yeroo bara koo'anii dura yeroo mana madaamii jiru waanuma biyya keessaa tokko dhaga'uudhaa fi birrii meeqa riyaala 20 afaan kaardii guddaa sanutoo dubbadheen fixin na jalaa dhutti. Achi immoo baabaan immoo yeroo hundumaa kaardii jettaa yoo isumaan birrii kootiin bitadha. Humaan dhaga'u jechuudha. Amma isin waan hundumaa tola ageessu, tola ilaaltu, isuma kana immoo jabaadhaa hin jettan. Laayikiin hin gootan. Maaliif qoe? Maaliif? Namni koo iddoo wayii deemuudhaa fi iddootti waa dhaga'u waa ilaalu deemuudhaan mana fiilmii fa'aa birrii kaffalee seena. Mee isinitti dhaga'amu amma biyya kana biyya xaxawoo kana keessa teenyee waayifaa akkana guunnee sanuma biraatiin keenya takka dhifa takka hin dhaama. Maaliif akka salphaatti nu ilaaltanidha walumaa galatti? Nuti uffatinaan kabaja. Nu amma biyya keessa teenyee qilleensa biyyaa isinitti agarsiisuun salphaadha. Akkanatti teenyee afaan Oromoo isinitti haasa'uun salphaadha. Duraan ikkoo ani Amaariffa jala deemeen dhaggeeffachaa ture. Afaan Oromoo hin jiru eenyudha? Injiru beekishoo qofadha. Beekishoodha yeroo sana. Innummaa waa'ee biyyaa nutti odeessu waa'ee Arabaa deebisee nutti odeessa. Rakkinuma biyya Arabaatu. Mudannoo Arabaa akkas godhee irsa akkas godhee birrii nyaata kanuma nutti odeessu galabbatee jechuudha. Nu garuu isa biyyaa isinitti himnaa Somaalii isinitti katamaa keessa deemnee isin agarsiisnaa koottaas ilaalaa jennaa kun amma salphaadha dhugaa waaqa dhuguma dubbachuudhaaf maaliif nu yaaddan? Nu yaada. Maaliif nu yaaddan? Aishaan meeshama gabaa keessa agarsiisaa oolti. Isheen faana waan bareedaa isin agarsiisti. Dhaqaa isirritti laakii godhaa fi dhugaa waaqa waan isin ganaa iddoo biraatti gaafatta iddoo biraatti ilaalta warra keessanillee yoo maallaqa mana jedhanii akka isin shawwannillee dhugaa isa lafa isinii ka'aa jirti isheen. Ni barreessaa. Dhugaa waaqa qad gootanii akka isin birrii ergitanii hamma sanaan bittan akka nyaatamne jechuudha. Kanaaf namoota akkasii dhugaa waaqa akka qosaatti ilaalinaa isin fiilmii bichaan jaallatinaa firaankii bichaan jaallatinaa diraamaa bichaan jaallatinaa waan siireesii gaafa namni fide sirriitti ilaalaa jajjabeessa nama kana komii isin irraa qabnu. Rakkataas gargaara kun maalaati eebbuu yeroo hundaadha eebbukkoo qarshii qofaan hin gargaarina viidiyoo noo isin amma dhumaatti ilaaltan ni lakkaadudha. Silaayyuu isinii fi birrii keessanii as keessaa baastanii kennuufirra viidiyoo yookaan bantanii osuma keessanii fi gargaartan doolaarii rakkaa fi dhuftee moobaayilii koon jettu moobaayilii ishii kaash gootee bitatti doolaarii ishiiti. Kalas. Kan hin jennaa yaa daawwattoota. Maal guddaa mataa hadda deemuun qaba. Adara rabbii nu ilaala. Galatoomaa garuu asuma keessatti immoo yuutuubii kan kuma yeroo dhiyoo keessatti xamnaa gootanii kuma jaana gashitanii
Ani kuma kudhan gargaraatti baay'ee dabara. Kuma kudhan kan darre kuma kudhan nagashaa. Kuma kudhanis xinnoo dhamoo uuzbillaa amma sii guutu. Kuma kudhan nagashaa mee maal kuma kudhan nagashaa tokko keekii muraa. Amma sii guutu ishee abshir. Kuma kudhan naagutanii na keekii akka guddatuuf akkasiin dammaqxanii sagantaa dammaqinsaa yeroo baay'ee hin goona. Hojjannaa waan immoo isin hojjechuu barbaadnus barreessaa dhugaa rabbii haati eebbaa diraamaa cimaa beekti fayyoon diraamaa cimaa beekti nuyi sinumtu nu jajjabeessaa malee rakkina waanuma jiru nu isin hojjenna. Baar daariktarii kun hojjirti ishiin kun baay'ee daarikti gooti. Murree jirra. Tuubichi yoo deemes irra deebitanii nuun gaafatina namuma gatii gaariidhaan bitu wayiitti barbaada. Akka qoosatti hin ilaalina dhugaa rabbii. Maaliif seetan? Guddatu kana maaliif seetan qo'atan maayiloo. Ilaalaa tuubichi yoo gurgurame mucaan kun yeroo baay'ee jechuudha sabboontuun wallagga lixaa fitta. Soofaa kana ishii bite. Isaan duratti isa kana carqii isaa kana maaliif jetti kun waan fuulduratti mul'atuuf. Waan fuulduratti immoo mul'anne kushiinaa keessa immoo jiru. Elisaan siree bira darbee gadi baasaadhaan garuu raafilii tuttuqeen darbee. Maaliif yuutuubichi yoo gurguramee kana bitaa jechuudha. Maaliif yaannoo kushiin kaabineetis hin qabu. Kushiin kaabineetis bakka keessaa bitachuu barbaadde meeshaa asirra sanarra kaa'ame kanaaf itti karoorfatteetti duruma yuutuubicha gurguree dulaaba maxxabaa keessaa bitadha kiichin kaabineetii. Ilaaf dura jalqaba isaa gurguree maashiniin bitadha ture. Maashiniin immoo waayinii samaa irraa gadi buuse. Qaab godhe dhugaa rabbii nama ni yaadne nama Itoophiyaa keessaa fakkaattee akka eebbuu waan qabdutu ofii rakkinicha waan beektuuf bittee naafi. Maaliif guyyaa guyyaatti miicaa oola kaa carqii harki keenya nu luqqaa oolan. Isa isheetu bitee alaayyuu miti biyyuma keessaa naa bitan. Kushiin kaabineetii koo immoo yeroo hunda ishiin maallaan jetti seetu hoggaa mana kana dhuftu ati seentee naallee gaadaa koo akkasitti. Manuma ormaa wannoo keessa dhiisitu jetti. Ijoollee kushiin kaabineetii hoggaan eebbuu mana kana sirrumatti finishiingii isaa hojjedheen ture 35,000 na nyaate abbaa finishiingii. Sumargaa birriin koo maaliif akka namatti mi'aawu hin beeku dhiigni koo maaliif akka waan qabeenyi koo namatti mi'aawu hin beeku malee hunduma isaa walitti hafe. Isa amma jenne xumurreerra bara isin gargaaruu barbaannaan gargaara yuutuubicha garuu sinitti himneera faayidaa isaas waan namni fayyadus waan hin taane namni seeraan itti hojjetu fiilmii hojjetu diraamaa hojjetu warri afaan amaaraa kun sirriitti jabeessanii hojjetu waan ta'eef yoo isaan bitatan isaan waan gaarii irratti hojjechuu danda'u. Kanaaf gurguraa isiniin jira horaa bulaa jabaadhaa. Walitti himne likkiitti wal gashineera. Wayyoo ijoollee warri viidiyoo piraankiin ilaalle jechuudha. Anarras ishiirras hin jira. Har'a dhukee manarraa kaafadheef. Nargadhu dheenturee ilma nargadhu. Ilaalaa deebi'aatu warri ilaalaa ilaalu koo. Liinkii isaa kana jalan sinii godha dhugaa rabbii jechuudha. Jalan kaa'u. Kana jalan sinii godha irraan gashadhe. Amma hin maaliif itti daakuu kana ofiisaan miiraan dhaqanii ilaalanii. Bye. Ranga shate. Natti toleeyyu nan gammade.